Harree fi qeerransi dhimma tokko irratti wal falman jedha. Harreen halluun margaa cuquliisadha yoo jedhu, qeerransi immoo lakki halluun margaa magariisadha jedhee lamaanuu wal amansiisuu hin dandeenye. Dhuma irratti falmii isaanii qabatanii dhimma isaanii akka isaaniif ilaalamuuf gara leenca deeman. Leencichis maal irratti akka wal falman erga gaafate booda harreedhaan ati sirriidha gara bakka dhuftetti deemi jedhee gaggeesse. Harreenis gammachuu guddaadhaan bakka dhufetti deebi'ee qeerransaan garuu ati sirrii miti balleessitee jirta. Imaajin harreen halluun margaa cuquliisadha jedhe, qeerransi garuu magariisadha jedhe. Kan sirriidha jedhame garuu harreedha. Kanaaf leenci immoo waan jedheen qeerransaan ati sirrii miti balleessitee jirta, kanaafuu ni adabamta. Haga sitti murtaa'utti asuma turii jedhe leenci qeerransaanii jechuudha. Murtoon leencichaa gaafii kan itti ta'e qeerransichatti maal jechuu keessan mootii bineensotaa, harreen dogoggoree jira, ani garuu sirriidha. Margi magariisadha garuu cuquliisa miti. Harreen inni dogoggore bilisaan gadi dhiifame, ani inni deebii sirrii kenne akkamittan adabama jedhee gaafate. Qeerransi jechuudha leencicha. Leenci deebii kenneef, deebiin kee sirriidha. Akkuma atuu jette margi magariisadha. Dogoggorri kee deebii dogoggora kennuu kee miti. Dogoggorri kee gita kee malee dhaabbachuu keeti. Ati bineensa sammuu guddaa qabdu gadi deebitee bineensota dadhabaa akka harree waliin falmii taasisuu keeti. Eeyyee gita kee malee waan dhaabbatteef ni adabamta jechuun itti murteesse. Imaajin waa baay'ee nama barsiisa baay'ee.